rabbiin immoo egaa gaafa nu uumu hunda keenyaayyuu isaaf sagaduutti nu uume nama isaaf sagadu nama isa qofa kadhatu nama isaaf jedhee ajajamu godhee warra addunyaa kanarraa deemu nu haa taasisu. Nuti musliimoonni rabbiin tokkicha gabbarra rabbi biraadha kan biraa ka gabbaru hin jirru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf sagannu kun ammallee akka isaaf sagannutti isaaf sagadaa warra gara fuuldura isaa deemu rabbiin haa taasisu. Rabbiin quraana keessatti gaafa nuti dhalannu muslima godhee isin dhalchee jedha. Muslima taanee erga dhalanne immoo rabbiin malkii keessan qabeenya keessan ijoollee keessan fudhaa koottaa nuun hin jenne maal malee amantii irra dhalattan islaamummaa kana fudhaatii gara koo koottaa jedhe malee waan biraa qabeenya yookiin ijoollee keessan yookiin malkii keessan harkaan miila fudhaa koottaa nuun hin jenne. Egaa hundi keenya iyyuu dhiifama nu gootan isinis nutti lallabattanii yeroo baay'ee macaafa qulqulluu dubbisaadhaa guddanne as geenye macaafa qulqulluu kana keessatti yoo dubbisnu wal dhabbiin nu gidduudhaa jiru Yesuus Kiristoosiin waaqa jechuu fi nuti immoo lakki nama jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti dubbisaa as geenyetti Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa nama ta'uusaa akkasumallee ajaja waaqayyoon ala akka waan goone macaafa qulqulluu dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ergamummaa isaa gaafa nutti himee jedhu Maatiyos Wongeel boqonnaa 15:24 irratti hoolota warra Israa'eliin badanii qofan ergamee jedheetti nutti hima jechuudha. Ammallee Yesuus Kiristoos ergamummaa isaa gaafa dubbateedha jedhu gaafa Alaazaariin du'aa kaasu Yohaannis boqonnaa 12:41-42 yoo dubbisne maal jedha? Yaa abbaa kiyya waan na dhageesseef galatoomii. Waan na dhageesseef galatoomii. Yeroo hunda akka ati na dhageessus nan beeka. Wanti sagalee kiyya ol fuudhee kana dubbadhuuf garuu warri na duuba dhaabbatan akka ati na ergite haa baraniifi jedhe. Akka waaqayyo ta'eef osoo hin taane akka ati na ergiteef haa baranii jedhee Yesuus Kiristoos akka inni ergamummaa isaa ragaa bahaniif dubbate jechuudha Yesuus Kiristoos. Ammallee bakka biraa keessatti maal nu jedha? Yesuus Kiristoos Maariyaam Magdalaawit kan jedhamtu jirti. Maariyaamii torbatu jira macaafa qulqulluu keessaa tokko haadha isaatii tokko immoo Magdalaawit kan jedhamtu kana gaafa dhuftee fiigaasa qabuuf jette na hin qabiin jedheen. Yohaannis Wongeel boqonnaa 20:17 irratti dhaqi gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqa koof gara waaqayyoo keessanitti ol nan baha jedhiin. Yesuus Kiristoos waaqa qaba jechuudha. Gara waaqa koof gara waaqa keessanitti ol nan baha jedhiin. Barsiisaan Faarisotaa tokko dhufee Yesuus Kiristoos Maarqos Wongeel keessatti gaafatee neenna ajajni inni duraadha maal haa godhu jennaani ajajni inni duraadha waaqayyo kee waaqayyo tokkicha beekuudha jedheen. Waaqayyo isa tokkicha jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ofii isaati akkuma ergamaa ta'e waaqayyo biraallee ofii isaa akka qabu nutis waaqayyo qaba jenneeti. Yesuus Kiristoos gaafa isa barbaaduudhaaf deeman sagadaadhaa ture jechuudha. Eenyuuf sagadaa ture yoo jenne waaqa isaatiif sagadaa ture jechuudha. Barattoonni rafaa turan gaafa isa fannisuudhaaf jedhan sagadaa ture. Ammas deebi'ee barattoota ilaalee rafu deebi'ee ammas hin sagadaadhaa ture. Eenyuuf sagada jenna waaqa isaatiif sagadaa jechuudha. Yohaannis Wongeel boqonnaa 5:30 keessatti maal jedha? Ani ofii kiyyaa waa tokko gochuudha hin danda'u inda sammaa fardaaloo firdeem qinno. Akka dhageettan farada firdiin kiyyallee sirriidhaa jedhe. Kana jechuun ofii waa gochuu hin danda'u jedhe. Eenyutu waa isa gochiisa? Abbaa waaqayyo sanatu isa waa gochiisaanii jechuudha. Egaa aaboo kennameef hundumaayyuu isiniin xumura daqiiqaa tokko qofa. Aaboo kennameef hundumaa garuu Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaadha deebisee gashaa jedha. Kana kan jedhu anaa miti Phaawulostu jedha. Qorontos boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 15 lakkoofsa 24-28 maal jedha? Aaboo hundumaa gooftummaa hundumaa deebisee abbaatti kennaa jedha. Namni waaqayyo ture waaqayyo deebisee aboo namatti hin kennu. Aboon hunduu kan isaa waan taateef jechuudha. Takbir. Allahu akbar. Ayyee. Maashaallah. Ulfaadhu galatoom jazaakallaahu khayr. Ayyee Allahu akbar. Tole nagaan oolle nagaan nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Ijoollee kana waan waliin gahee waan walitti haa horsiisu. Dareedamee haa ta'an, allaaduu bishaan keessaa haa ta'an, bonaa ganna haalatan mootummaa nurra haa bulchu. Nullee jalatti nu haa bulchu. Qotiyyoon nu haa baroodu. Dullachi nuuf haa marratu. Aseenni haa deechu. Deechuu yaa of galtu. Ijoollee kana waan walitti haa horsiisu. Bakka nani wallaalee gooftaan itti haa guutu.